Kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessanii manan jiru safaraan jiru keessatti nagaan qabaa inni nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u hordoftoota kiyya akkam jirtu fayyaa keessanii ani isiniif jiran isiniin jedha isirraa badeen jira immoo viidiyoo hojjechaa jiru. Video yeroo hojjedhe xiqqooshii waca garaagaraatiin koopiraayitiin itti kennee kanaafan xiqqooshii dhiiseen isiniin jedha amma immoo akka carraa ta'ee sagaleen daa'immanii minaamin gibbii keessa waan hin jirreef gadi ba'ee kan mallee qilleensum kanallee hargaa jedheen malee waa biraatiin miti kanuma yoo daawwattan iyyuu amma tokko fataatti jettu jedheen isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf wanti isiniif dabarsuu barbaade immoo waa'ee kaargoo biyya Dubaay irratti kanaan dura dubbadheen ture lakkoofsa isaa minaamin uummaxxansii jechaa turtanii. Na kanafi hordoftoota kiyya lakkoofsa isaa isin maxxansuuf hin dhufe immoo wantoota tokko immoo biyya Beeruutirraa kaargoon hin jiru naan jette madaamiin akkamittiin ergachuu danda'a naan jette obboleettiin kiyya koomentii jalattiin biyya Beeruutirraa kaargoo ergachuu barbaada yoo ta'e gabaa gurraacha bilbila baankiidhaan birrii jijjiirrachuu barbaadu yoo ta'e keessaan na dubbisaa lakkoofsi bilbila kiyya maxxanseen jira jechuudha. Ifama hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya sababa addaan ciccituufiin isiniin jedha dhiifama guddaa. Kanaaf obboleettiin biyya Beeruutirraa kaargoon hin jiru madaaminaan jettee akkamittiin ergachuu danda'a jettee nagaafattee koomentii jalattiin viidiyoo kaargoo waan barbaaddeyyuu ergachuu dandeessa. Birriis yoo ta'e kaargoos yoo ta'e nama argachuu hin dandeessu yoo ta'e fikeetii nama hin beektu yoo ta'e immoo kiyya lakkoofsa bilbilaa Imo kiyya maxxansee ture lakkoofsa bilbila himoo kiyyaa fudhadhuutiin naman ani karaan yeroon biyya galu kaargoo irraan ergadhee fi birrii doolara ittiin biraal baankiittiidhaan ergachaa ture argachuu dandeessaa na biraa lakkoofsa bilbila isaanii sii kennuu hin danda'an siin jedha. Kanaaf immoo waan numti kaargoon biyya Beeruut keessaa Itoophiyaatti galuu hin danda'u birriin ergamuu hin danda'u gabaa gurraacha minaamin jedhanii warreen isin gowwoomsaa jiran yoo chaanaalii kiyya jala jiraatan hundumti keessaniyyuu insobama undi isaa'u ergamuu danda'a garuu murteessaan namadha nama qabaatu waan barbaadanuu ergachuu dandeessu jechuudha. Maaliif namni hundi namaaf nama namu waan ta'eef maallaqni keessan baduu danda'a yoo inni uffanni keessan baduu danda'a. Kanaaf nama hamanamaa tokko qabatamaadha yoo argattani birris ta'e doolaara waan barbaadaniyyuu ergachuu dandeessu mi amma barbaadan ergachuu dandeessu garuu kaargoo warra ergatan biyya kamirraayyuu maqaa namaatiin yoo ergatan kisaaraa keessa galtu malee faayidaan isin argattan hin jiru jechuudha. Maaliif dachaa uffata sana bittanii baasu warrasi maqaa isaaniitiin yeroo ergitanii jechuudha. Dachaa sana waan baasaniif yeroo biyya galtan xaqalaalay yeroo biyya galtan ooyin galuudha deebitanii yoo immoo biyya sana deemuu barbaadanis maqaa keessanii dursitanii guyyaa torbee lama waan akkasii hambistanii yoo ergattanii argachuu dandeessuun jedha. Maaliif yoo isin dursee as ga'es birrii ammana isin hin kaffalchiisu jechuudha. Warreen Dubaay fa'i batalaay baay'ee rakkasa dhugaa rabbii dubbachuu fi kinoo mucayyoon dheengaddaa miidiyaa kiyya irratti dhuftee dubbachaa turte kiiloo 120 birrii 1200 qofa isayyuu torba guyyaa meeqa ta'e guyyaa torbee tokko taa'ee ammana bichaa kanfaltee jechuudha. Biyya Dubaay keessattiin immoo rihaala 1,500 kanfalte 1,500 kanfalte jechuun piroosesii hundayyuu namicha achitti xumureefi jechuudha. Maaliif nana hordoftoota kiyyaa dhiifama garuu viidiyoon kiyya addaan ciccitee jira waan ta'eef yaanni tokkuma itti fufee wanti ta'uu danda'a. Kanaaf mucicha immoo lakkoofsa bilbila isaatii isin maxxansa kan irraa fudhannee mucaa amboo baatirii kan jedhamtu lakkoofsa kee Facebook YouTube obsee amboo kan jedhu irratti maxxanfame waa'ee kee waan nageenyeef sii dawwallee jettanii warreen Dubaay chaarjaa warreen akkasii jirtanii bakka kamiyyuu dhufee fuuchuu danda'a mucaa Oromooti nama baay'ee namaaf yaadu mi'ayyuu sayyuu toon ta'in mi'a ji'a tokkoof mana keessatti botaan itti dhiphate kifilishitti botaan itti dhiphate achi booddee ofiisaa fuudhee obbira teessisee ashagee jechuudha. Ji'a tokko obbira teessiseetu gara Itoophiyaatti yeroo ishiin galuudhaa kaatu mi'a ishee ergeefi jechuudha. Miin immoo taree torbee tokko has ga'e. Amma ishiin achi piroosesii wanti taatutti torbee tokko as taa'e torbee tokko keessatti birrii 200 kanfaltee baafate kiiloo 120 won jedhe amantu. Kanaaf mucaa kanarraan ergadhaan isiniin jedha ilma Oromooti guddisaa wal guddisaan isiniin jedha. Warreen kaanis immoo biyya Beeruut keessa warri jirtan kaargoo argachuu barbaadanii na dubbisaa keessaan isiniin jedha nama isin arguu hin danda'a nama gaarii dafee miin keessa guyyaa 4-5 akka Itoophiyaa isiniif seenu galaanarraa itoo hin ta'in aeroppileeniyaanii jechuudha. Warreen galaanarraan ergamu baay'ee tura jechuudha. Galaanarraan hamma Orofaa salfii qabanitti baay'ee tura garuu aeroppileeniidhaan baay'ee hin turuun isiniin jedha. Tokkoffaa immoo mi'a keessan kiiloo amma isinii eeyyamu seerri amma isinii eeyyamu Dubaay kiiloo 27 eeyyama natti fakkaata 37 eeyyama
isayyuu barara arkanii yoo ta'e kan halkanii jechuudha. Inni kan halkanii suni kan biyya Dubaay malee kan Itoophiyaa miti aeroopileenii. Kanaaf kiiloon tokko darbe taanaan kiiloo tokko irratti rihaala 60 kanfaltu. Rihaalli 60 jechuun immoo birrii Itoophiyaatti yeroo jijjiirtan amma akka dhufu isinuu beekuu dandeessu. Birrii 30 kaalkuleetar yoo gootanii rihaala 60 jechuun lalaala. Mucayyoo nama fakkeenyaaf akka achi mazzanattee baatetti isa kaargoo ergite malee akka achi mazzanattee baatetti kiiloo 14 darbe. Kiiloo 14 keessaa kiiloo 10 achitti gattee mi'a kiiloo 4 qofa itti birrii rihaala 60 kiiloo tokkotti kanfalte dabarsite jechuudha. Rihaala 240 achitti kanfalte kiiloo 4 jechuudha. Garuu karaa kaargooti yoo ergattan immoo amma kana kiiloo 14 sanayyuu bichaayyuu hin ergu rihaala amma kanaa jechuudha. Kanaaf mi'a keessan hanquu fudhadhaati boolee deema. Maaliif hojjettanii kiiloon kan boolee fi kan manatti isinitti mazzantan tokko miti jechuudha. Kiiloon boolee keessatti baay'ee wantiidha jechuudha. Kan manaa ol kaasa. Kan manaa immoo wanti ta'a jechuudha. Xiqqoo ishii baay'inaan waan mazzanuu fi kan kiiloon boolee keessaa immoo baay'ee asii olee waan dabalee jiruu fi caalmaa qaba jechuudha. Guutuu mazzanattanii yoo deemtan iyyuu kiiloo 4-5 darba waan ta'eef mana keessanittiin sirreessaatii hanquu fudhadhaa baa jedha. Maaliif kiiloo 37 yoo isin eeyyaman kiiloo 35 fudhattanii yoo dhaqxani yoo darbe ammam yoo caalmaa agarsiise kiiloo 1-2 agarsiisa jechuudha. Kiiloo 1-2 kanatti immoo rihaala 220 dabarsa. Kanfaltanii mi'a keessan dabarfachuu dandeessu. Maaliif miini keessan hin badu. Akkatti bittan beektu garuu boolee keessa yeroo geessan miini keessan badu jechuun baay'ee ulfaata. Miin amma fakkeenyaaf mucayyoon kiiloo 10 gatte kuni akka Itoophiyaatti meemi naannaa 30 wantoota akkasii ta'uu danda'a. Mi'oota ulfaataa gatte jechuudha. Maaliif miini akka maashina garaagaraa kaargoo keessatti meebii cabuu danda'a jettee waan hin ergineef badee jechuudha. Kanaaf obboloota kiyyaa hundumti keessaniyyuu jalqaba sammiyaa waan barbaadan iyyuu maan ta'e wanti isin harkatti hambisuu qabdan wantoota sasalphaa akka shaamboo wantoota garaagaraa uffata keessanii xaqallaltanii dhoskuu dandeessu jechuudha. Kanaaf waan tokkollee mi'a keessatti yeroo fattashan miini cabuu hin jiru. Fattashan immoo wanti isinirraa Itoophiyaa keessatti fudhatan jiru. Odeeffannoon jiru biyya Itoophiyaa keessatti akkas jedhu. Mi'a keessanii mi'oota garaagaraa si'ootaa tokko yoo immoo gosa tokko lama hoo arganii lamaa olitti seerri isinirraa fudhata jedhu. Garuu seera isaa heddanii ergataniitu taanaan mi'a keessan gosa tokko iyyuu 4-5 yoo galchisan omtuu isinirraan fudhatu jechuudha. Kan rakkoo qabullee meebii bilbila lamaa ol hin eeyyaman. Bilbila lamaa olittiin yeroo fattashan yoo argame isinirraa fudhachuu danda'u. Meebii Itoophiyaatti jechuudha. Garuu namni shaanxaa isa harkatti qabatanii dhuftan shaanxaa sana sadan Itoophiyaa keessatti namni fattashu gonkumallee hin jiru. Biyya kamirraa koottaa shaanxaan hin fattashamu kan kaargootu fattashamaa jechuudha. Kanaaf bilbila keessan seeraan dhoskitanii xaqallaltanii kaawwachuu dandeessu. Mi'oota warra kaan immoo amma barbaadan karaa kaargootiin ergachuu dandeessu. Birriitti kanfaltu waan ta'eef omaa isin waan gaaffii garaagaraa yoo isin gaafatanii firaa fi obboleettii haadha koo fi wantoota garaagaraa jettanii dabarfachuu dandeessu. Lakkoofsa gurbaa isiniif maxxansaa biyya Dubaay warri jirtanii ittiin argachuu dandeessuun isiniin jedha. Garuu dogoggora jiruuf immoo dhiifama. Iddoon itti dogoggoretti viidiyoo akkasiitiin wantoota garaagaraatiin deebi'ee akka dhufu barbaadan like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Yeroo marayyuu koomentiin kiyya banaadhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Turtii qabaadha. Like gochuun immoo hin dagatinaa. Bye.